السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا في خبجمتوتا خيني جرجرتو إسنين جنة الحمد لله قالت ربي أسكيني جرا الرمال الراجي سنيتشون كيسنا فانكبو أن فيروز على النيم فودان جتشون جرا إسين نمفوتو يتجرتي إذا في النقاب تما زنامتي وان كان واين نجينو جرومتي مال فوتا أيوة جارتين فودا ريا فرشريانا كا يمتنمو بيتامتي النيم فودا منيم فودا يولين دلقا جيسي maaliif dalagaa geessiteetta taniin biyya maallaqa ergee maaliif ergiteef jetta tana taatu riyyaan teetu maawa anniin fuudharras burus dirree beetiin fuudha dirree bee barbaaddadhe ati anaa ofuu mangoonee afurfuu ati siihumaa godhuu baadhu isaanii waan hin godha anaa ofumaa godhuu baatte isaanii isaanii waan hin godha isaanii akkan godhuus ni beekan isaan dhibbaa dhibba firraa shari'aan akka sayyamte jechuudha shari'aan akka sayyamte ati ammaan tana shakkii dilaa kana dhiiftee amma manguddichillee nu muufachuu danda'a. Yoo shakkii dilaa kana dhiiftee keessaa utaalte ni ta'a. Yoo immoo shakkii dhiisuu baatte ifiiffinna qaabdi. Waanuma fuutu sanuu harkattu saniin fuudhaniin waan hin fuudhu harkadhee fi dhabee anaaf beeka san. Anaaf beeka. Wanni ati fuutu akka illee hin jirtu. Baruu wammaan fuutu sanuu hin jirtu. Akkam wanni hin fuudhu hin jiru. Fuudhuma fuudha kana dubbachaa oolu. Dubartoonni hedduuf naa qabe. Hedduutiif naa qabe. Hedduuf sii qabe. Hayyee gaanii fuuta. Hogguma fuuti san wala gaafata. Ati natti hin fuutu? Maaliif si fuudhu? Mee ati anaahu irraan jijjiirre anaahu nyaachiftee obaaftee garaa nan guunne ilmaan kee nyaachiftee obaaftee garaa nan guunne. Nyaattee dhuguutti hin jirtu ilmaan galcheetti hin jira. Ilmaanis hin naqu. Maaliif nallee? Ilmaanii abbaan kiyya biree jiru ilmaan Oromiyaa keessa jiran. Hundi masilaallatu miti. Yoo immoo afur fuutee bobbaaftee galchuu deemta looni. Looni. Bobbaaftee galchuu deemta. Looni. Hayyee hinaaffaa tanarraa dhaabbujii. Jettee namaan irraa dhiisi. Deebii immoo. Ati kitaabni kee jettuma jette hinaaffaa ani hinaaffaa mi bar waan hin quba qabdu waan hin quba qabu. Hayyee waan quba qabdu taanaan takka sanii ginatti. Amma gabaabduu. Hayyee. Tanis irraa gabaabtu. Asumaanu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu hordoftoota fi hordoftoota keenya. Salaamtaa irraanfadheetiin inni keessa bira na dabarsee waan biraa keessa naan kute jechuu fedheeti. Kanaafuu inni isinilleen akkuma beekamatti deeggarsa isaati. Kanaaf afur shari'aan hayyamteef jirti dhugaadha akkuma isin jettani. Shari'aan afur hayyamuu keessatti ulaagaalee shari'aan itti afur hayyamteef ni qabaa dura ulaagaalee itti shari'aan isaa afur hayyamte yoo qabaate afurii miti osoo shari'aan kudha afur hayyamte kudha afur fuudhuu danda'a ulaagaalee san guutaa dura ulaagaalee san guuta takkaffaa namni jaartii dura fuudheef akka isiin feetutti mana arabaa madaamii jala akka isiin hin dalayne mana haayee waan isiin barbaaddu guutuu bira haayee akkasitti fuudhuu ni danda'a. Kanaaf niin fuudha afuriin fuudhaa tana lammaffaa irratti immoo mataa isaatiifuu ana dhiisi mataa isaatiifuu jijjiirama lubbuu mataa isaa fidee hin beeku. Kofoo lamaa sadi godhatee hin beeku. Jijjiirama kiyyaas hin naqu. Kofoo lamaa sadi godhatee kofoo lamaa sadii miti. Kofooti naan bittu. Sadaffaa irratti nama dhaggeeffadhu yoo waliif fide loon dhalaantu yoo waliif fide loon hin taane dalaysiiftee irraa walii qabattamu. Dalaysiiftee irraa walii qabattee irraa tujjaartamu. Qabeenya irraa husattamu. Wannummaa dhalaa afur fuutuuf maali? Afuraffaa irratti ammoo mataa keetiifuu takka yaada sammuu teetiitiinu if dandeessee naas dandeessee ifis dandeessee bobbaatee galaa hin jirtu. An akka ati hidhattee mudhii hidhattee dhaabbattuttiin si wajjin dhaabbadhee hojjechaa jira mana arabaa keessa gidaara arabaa keessa dhala akka tiyyaa jala. Afuraffaa irratti an akka dhiiraattiin si wajjin dhaabbachaa jira akka dhiiraattiin ilmaan si wajjin guddisaa jira akka dhiiraattiin waan gartee bakka rakkatte hunda cufaa jira. Ilmaan kiyyaanaa guddifata. Biyya. Akkasii hordoftoota keenya hunoo isiin waan akkanaa nan dandeessu ifuun dandeenye na dandeessaayi ilmaan keetillee irraa jijjiiruu qabda ilmaan kiyya irraa jijjiireetuun itti yaadee biyya ergadde
biyya geessee jechuudha erguu miti galchee biraa deebi'e. Waan akkanaa kun dhimma isii ilaallatoo miti. Garuu immoo na shakkitee arafeen fuudhuuf deemaa intala dhalaataan dalagaa geessee taan maallaqa ergee fi jettee wanni isiin olii qabduuf hin jirtu. Kana booda jechuudha yoo afaan kee qabattee teesse ni teesse. Yoo taa'uu baatte immoo abbaatu beekadhu abbaaf mara jawween boofni. Akkasi yoo uste yoo usuu baatte immoo akkatti ustuun si godhan. Amma kana duraa kaniin si kabaju jiruuf manguddoollee nuti dadhabde dhugaan nuti dadhabde namni meeqa nu echa cafaqame hamzeen nu echa cafaqame akkasuma ijoolleen meeqa wal fixe isaanillee walitti araaraman ati immoo gizee dubbii mana keessaa gizee hunda ibidda qabsiisaa ooltu sirrii miti dhiisii waan akkana tanarra dhaabu yoo siif taate yoo siin ta'u ta'e immoo karaa anaa ta'u xanaa deema. Akkanatto. Siifta maaltu naa ta'a? Akkasii ta'e deemte jechuudha. Akkanaa ta'e fuudhuudha. Yoon fuudhuu na hayyamte. Yoo hayyamuu baatte sannuman fuudhu. Fuudhire. Egaa hayyama xiyyaa alatti illee fuudhu taate fuudhire. Tole hayyee niin fuudha. Tanaa laalte yookaan tanaa qaadhimtee jirti. Anaas sittiin fuudha jee. Ni jirtiin siin jee bargaaffiidha. Bara sittiin fuudha jee. Tayyib. Siinni fuudha jechuudha. Erga niin sittiin fuudha hin jiin. Tokkoffaa irratti dhalaa jala deddeema. Kayyoo dhalaa jala deddeemtu. Dhalaan jala deddeemu sun fuudhuuf hin jala deemu moo maaliif hin jala deemu? Akkaataa itti jala deemtuun beekaa dhalaa jala deemtaan na deemtaadha. Hayyee nin deema hayyee. Hayyee achi booda hogguun jala deeme. Dhalaa dalagaa geessuun jala deemuudha. Maallaqa erguufin jala deemu. Turraamata namaa godhu yookaan immoo namaaf ergamu waan tokko namaa godhu jechuudha. Amma eenyuun fuudha dhalaa san keessa eenyuun alaaltime? Eenyu rabbiskiin? Tafuutu siif beekaree ammaan na dakale. Si'anaaf beekan? Ayyoo. Ergaan an beeke. Sadeen keessaa tafuutu siif beekaree sadeen lafa kaa'atte keessa. Sadeen eenyu feenyu maqaa isaanii beekta? Maqaa isaanii siif beekan hin beeku. Tole ergaan an beeke. Am sadeenuu akkam fuudhu deemu maaliin beekta? Tokko. Lammaffaarratti immoo namni tokko yoo waan tokko namaa godhe fuudhumaaf deema. Jala deddeemuu jechuun hogguuntan jala deema. Dalagaan isaan godhadhe. Sati mataan siin dalagu. Mataan maaliif nan dale? Du'a. Mataan na dalee naannoon bara bakka ati ooltuu fi bakka ati bultuu fi akkaataa ati dhadhoo hojii deemtu si harkee bare. Akkaataa ati dhadhoo hojii deemtu. Eenyu fa'aa wajjin deeman siin jeeban. Nama haaraa kaniin dalagaa geesse jala deemteetta. Nama haaraa. Saba dubartiin. Dhalaan achiifichi ganda kaanii kaan geessitu sun nama haaraa. Ganda kaan geessu nama kaan dalagaa bira geesse jeen deema ammas sitti mujjira. Namni tokko yoo dhalaa takka wajjin deeme fuudhuuf deema jechuudha. Namni obboleeyyan qaba, nama qaba, fira qaba. Obboleeyyan qabdu as keessa amee. Obboleeyyan keetti dhalaan sadeen sun. Akka obboleeyyan hin jiddu obboleeyyan rabbiiti. Maa waliin barsiisarree taa'u na duubatti. Waliin isin barsiisa hoggaan jee. Ganda kaanii kaan keessaa nuuni deema. Waliin isin barsiisa. Zabana dheeraadha. Ganda kaanii kaan nuuni geessita. Namaa na biroon fideliin jee. Dhaggeeffadhu gaa walii isin barsiisa hoggaan ansiin jee. Eeysaa hojii deemtaa, eeysa deemtaanii fuudhuuf deema. Namarraa dhageessamu. Ifii faasoo hitamu. Namarraa hin dhagee. Waan namarraa dhageessin akkamitti natti dubbachuu hin deemu. Akkatti ooltu hunda, akkatti hojjeteessu hunda namni naa. Akkamitti ajanayyee? Dhalaa hojjetee ta'a. Dhalaa isa dubbii akka laaffiftan